Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoonni kun seetingii keessattuu namoonni YouTuberri Itoophiyaa irratti guuttataa jirtan monetizationii YouTube keessan Itoophiyaa irratti guuttattu taanaan baankii Itoophiyaatti isiniif akka galchuu barbaaddu taanaan dirqama seetingii isin sirreessuu qabdan takka jira. Namoonni baay'een gara WhatsAppiitiin, Telegiraamiitiin suuraa kanatti ergaa turani. YouTubein kiyya bakka monetizationii naaf baasuu didee akkasuma biyya keetti hin eeyyamamu waan jedhu naaf baasaa jira jettanii na gaafataa turtani. Egaa yeroo dheeraan booda viidiyoodhaan walitti deebinee jirra. YouTube Studio irra seenne waliin ilaalla. YouTube Studioon kun yeroo mallattoo doolaara tuutan jechuudha. Namoota baay'ee keessattuu warra Itoophiyaa jiraatanii YouTube banatanii YouTube dalagaa jiraniif yeroo mallattoo doolaaraa kana tuqan hin baasuuf bakka monetizationii ofii godhee irraa jira jechuudha. Kan inni ofii godhuuf maaliif isa jedhu fi akkamitti waliin sirreessina YouTube Itoophiyaa location Itoophiyaati yookiin biyya Itoophiyaa irratti monetize ta'uu hin danda'u. Biyya Itoophiyaa keessa location sana godhatanii monetize gochuu hin dandeessanii jechuudha. Kan isin monetize gochuu dandeessan kana jechuun maal jechuudha? YouTuberri Itoophiyaa banachuu hin danda'u osoo hin taane YouTube banattanii fayyadamuu yookiin monetize gochuu ni dandeessu. Garuu location sun Itoophiyaa ta'uu hin qabu, biyya biraatti jijjiiruu qabdu jechuudha. Kana jechuun yeroo isin YouTube Itoophiyaa irratti banattanii bakka mallattoo doolaaraa monetizationii sana tuqxanii monetization is not available in your location. Location keetti yookiin biyya kee irratti YouTube monetizationiin available miti yookiin eeyyamamaa miti yookiin monetize gochuu hin dandeessu isiniin jedha. Kanaafu biyya jijjiirtuu jechuudha. Biyya feetanitti jijjiiruu dandeessu. Kana jijjiiruuf immoo Itoophiyaa rumateessanii biyya biraa fayyadamuu dandeessu. Kana jijjiiruuf Chrome irra seentanii YouTube irra seenuudhaan seetingii keessa location tokko qofa jijjiiruudhaan sirreessinaa jechuudha. YouTubein sun Itoophiyaa rumatti isinii kaffala, kaffaltiin isaa achuma, garuu location sana irraa jijjiiruu qabdu akka bakki monetizationii banamuuf. YouTube Studio irra erga seentanii booda YouTube Studio ka appii osoo hin taane ka Google Chrome irra seenuu qabdu. Ka Google Chrome irra erga seentanii booda bakka mallattoo doolaaraa yeroo tuqxan akka bakki sa'aatii irraa ilaallatan isiniif bahuuf akka bakki monetizationii irraa godhan isiniif bahuuf mallattoo seetingii irra tuquudhaan location sana irraa jijjiiruu qabna jechuudha. Haala kanaan isiniif banamuu qaba. Bakki sa'aatii, bakki subscribe martinuu mul'achuu qaba jechuudha. Kanaaf dirqama warri Itoophiyaa irra teessanii YouTube banattanii fayyadamaa jirtan akka YouTubein keessan maallaqa hisaabuu galuuf yoo location isin gaafate isin rakkise maal gochuu qabdu? Mallattoo seetingii xiqqoo tokko jirti YouTube Studio Chrome irra akkaataatti seentan dura yeroo baay'ee agarsiisaan ture irra deebi'ee asirra seentanii mallattoo seetingii xiqqoo kana irra tuqattu yeroo tokkicha. Mallattoo seetingii kanarra yeroo tuqxan seetingii san jala General Channel Upload Default Permission jedhee nuuf fida. General itti aanee Channel ka jedhu jira. Channel irra tuqanna. Channel irra akkuma tuqanneen Country of Residence nuun jedha. Country of Residence yoo select hin godhamne duwwaadhuma taa'aa jiraata. Country of Residence ka jettu kun ni jirti. Achirra tuqanna sanduuquma jalqaba basic info jalaa jechuudha. Achirra tuqachuudhaan biyyoonni asirratti nuuf bahan marti jira biyya monetizationiin itti eeyyamamaa ta'e. Itoophiyaadhuma taatanii YouTube banattanii biyyoota barbaaddan asirraa filachuu dandeessu. Rakkina hin qabu. Gaafa monetizationii gootan qofa akka Itoophiyaa taatan itti galchitu jechuudha. Kanaafu biyya feetanis taatan rakkina tokko hin qabu. Biyya barbaaddan as keessaa filattu. Biyya as keessa jiru martinuu monetizationii fayyadamaadha. Namni keenya yeroo baay'ee kan inni fayyadamu United Kingdom, United States, Amerikaanii kana fayyadamu. United States jechuun USA yookiin Amerikaanidha. Sanfaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Saudi Arabia wantoota akkasii United Arab Emirates waan barbaaddan biyya barbaaddan as keessaa filattu jechuudha. Fakkeenyaaf United States erga filannee kaane cancel if save jira. Save tuqxu. Yeroo isin save tuqxan kallattiidhumaan maaltu isiniif banama? Bakki monetization irraa guutan, bakki sa'aatii irraa ilaaltan martinuu isiniif banamaa jechuudha. Kanaafu warri Itoophiyaa irra taatanii YouTube banattanii jirtan location keessan irraa jijjiiruu qabdu akka YouTubein sun monetization isinii ta'ee gara kaffaltiitti darbu akka sa'aatii ilaallatanii waan maraafu asirraa dhuftanii jijjiiruudhaan save gootu jechuudha. Yeroo isin save gootan
kallattiidhumaan maal ta'a bakki isaatii irraa laallattan bakki monetization irraa guuttan bakki gara kaffaltiitti dabarfattan martinu isiniif banamaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan banadhaa itti fayyadama. Hiriyoota keessaniifis sheerii gochuu hin dagatina. Gaaffii qabdanis koomentii jala naaf kaahuu hin dagatina. Laayikii sheerii hiriyoota keessaniif akkasuma barnoota baay'ee mata duree viidiyoo jala seenuudhaan argachuu dandeessu. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.